Dhibeen tiruu hawaasa keenya biratti yeroo baay'ee dhibee simbiraa kan simbira halkanii namatti dhufu jedhamuun karaa dogongora ta'een beekama. Dhugaan jiru dhibeen tiruu fi simbirri halkanii hidhata homaatu akka hin qabnedha. Dhibeen tiruu kan jedhamu yeroo tiruun keenya miidhamtee dalagaa ishee yoo sirnaan dalaguu baattedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii Firdaws Tube akkam jirtan fayyaa keessanii? Bagara deebiidhaan gara chaanaalii kiyyaatti dhuftanii yoo yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanatti dhufaa jiraatanii chaanaaliin kun chaanaalii Firdaws Tube jedhama. Akkasuma immoo ani maqaan kiyya Firdawsii chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Har'a sagantaa fayyaa isiniif qabadhee jira. Maddaan irraa argadhee madda kitaaba fayyaan faaya jedhu Dr. Nafiyaa Digeetuu qopheesse irraa xiqqoo dubbisee maaliif isiniifis hin hirre jedhee isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatina. Yaadaa fi gaaffii qabdan comment jalatti na kaayaa. Hanga dhumaatti na wajjin tura. Kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii kiyyaa dalagaan tiruu maal akka ta'e beektu? Tiruun keenya dalagaa hedduu qabdi. Isaanis wantoota garaagaraa kan akka keemikaalota qaama keenyaaf barbaachisan hedduu oomishuu fi xuraawaa garaagaraa kan qaamatti summii ta'an diiguun akka qaama keessaa bahan taasisa. Wantoota garaagaraa kuusuuf dhangala'aa hadhooftuu oomishuu fi kan kana fakkaatanidha. Dhibeen tiruu hawaasa keenya biratti yeroo baay'ee dhibee simbiraa kan simbira halkanii namatti dhufu jedhamuun karaa dogongora ta'een beekama. Dhugaan jiru dhibeen tiruu fi simbirri halkanii hidhata homaatu akka hin qabnedha. Dhibeen tiruu kan jedhamu yeroo tiruun keenya miidhamtee dalagaa ishee yoo sirnaan dalaguu baattedha. Sababoota dhibee tiruuf nama saaxilan inni jalqabaa alkoolii baay'isanii dhuguu, qoricha ajaja ogeessaa ala fudhachuu, walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne gochuu, ulfaatina garmalee guddaa ta'e qabaachuu, dhangala'aa yookaan dhiiga namoota biroo tuttuquu. Kunis dhibeewwan tiruu keenya miidhan akka nama qabame irraa nutti darbu godha. Meeshaalee qara qaban waliin fayyadamu, tamboo arsuu fi araadaawwan biroos tiruu keenya miidhuu danda'a. Qoricha aadaa garaagaraa fudhachuu, summii dhuguu. Mallattoolee miidhamuu tiruu agarsiisan. Tiruun miidhama xiqqoon mallattoo homaatu agarsiisuu dhiisuu danda'a. Akkuma miidhamni dabalaa deemuun mallattoo agarsiisuu eegala. Mallattooleen kunniinis inni jalqabaa dhukkubbii garaa, gara olii fi gara mirgaa, nyaata nama jibbisiisuu, ol nama gursisuu fi nama haqqisiisuu, gogaa fi ija keenya gara keellootti jijjiiruu, qaamni namaa akka salphaatti dhiiguu yookaan nama funuunuu, nama dadhabsiisuu fi gadi nama guuruu, ulfaatina qaamaa garmalee hir'achuu, darbees hafuurri wal hanqachuu, garaa nama dhiita'uu yookaan bokoksuu fi miilaa fi iddoon biraas dhiita'uu, qaamni namaa hoksisuu, halluun bobbaa jijjiiramuu, akkasuma halluun fincaanii gara gurraachaatti jijjiiramuu, bitaa nama galuu yookaan confused ta'uu. Haala kamiin dhukkuba tiruurraa of ittisuu dandeenya? Inni jalqabaa vaayirasii tiruutiin akka hin qabamne of eeggannoo talaallii vaayirasii kanaaf kennamu fudhachuu, walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne fakkeenyaaf nama hin beekne waliin gochuu dhiisuu, waan qara qabu waliin fayyadamuu dhiisuu, dhiigaa fi dhangala'aa qaama namaa biraa of eeggannoo malee harka duwwaa golgituu yookaan gilaavii malee tuttuquu dhiisuu. Inni lammaffaa alkoolii baay'isuu dhiisuu. Inni sadaffaa qoricha kamuu ajajaa fi akkaataa ajaja ogeessa fayyaatiin qofa fudhachuu. Inni afuraffaan summii fi nyaata summaa'e irraa of eeguu. Shanaffaan furdina garmalee guddaa ta'e hir'isuu. Jahaffaan qulqullina nyaataa fi dhugaatii keenyaa eeguu. Torbaffaan tamboo aarsuu dhiisuu yookaan sigaaraa aarsuu dhiisuu. Saddeettaffaan qorichoota aadaa kamiyyuu fudhachuu dhiisuu. Dhibee tiruu yaaluun sadarkaa isii miidhamtee irratti hundaa'a. Kunis osoo miidhaa guddaa irra hin gahin yoo ta'e wantoota tiruun keenya miidhan irraa yoo fagaannee fi of eeggannoo tiruu keenyaaf yoo goone tiruun keenya fayyuu danda'a. Keessattuu dhibee tiruu sababa alkoolii baay'isuun dhufe yoo ta'e dafnee osoo sadarkaa hamaa irra hin gahin yoo alkoolii dhiisne fayyuu danda'a. Yoo tiruun keenya garmalee kan miidhame ta'e fayyuun baay'ee rakkisaa ta'a. Kanaaf dhibeen tiruu kun akka nu hin qabne sirriitti of eeggannoo cimsuu fi yoo nu qabes sababa dhukkubicha nutti fideef yeroodhaan ogeessa fayyaa mariisisuun wantoota isaan nu jedhan seeran hojii irra oolchuu fi qorichoota isaan nuuf ajajan seeran fudhachuu qabna. Hunda caalaa wantoota tiruu keenya miidhan irraa fagaachuun barbaachisaadha.
kabajamtootaa fi daawwattoota chaanaalii kiyyaa sagantaan har'a isiniif qopheesse kana fakkaata. Yaada qabdan, gaafii qabdan koomentii jalatti naa kaayaa. Akkasuma subscribe gochuu hin dagatinaa warroonni haaraa taatan. Sagantaan har'a kana fakkaata. Waan hanga dhumaatti nu hordoftaniif hedduu galatoomaa. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagayaan naa tura. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.